sitti labse jedhan anatu hujii isa godhata waan dalagu dhiise. Salaam alaikum xumuree jira. Galatomi laal biyya Arabaa teessee waa'ee namicha kanaa dura dhaabbachuun akka Kamaal Abdallaa kana yoo ta'in waa'ee namicha kanaatiif hin deeggaraa waa'ee namicha kanaatiin sappoorti godhan no ever hin jiru. Si galtee kuni itti xiqqaata Kamaal Abdallaa. Si galtee obboleessi keenya Abaasarri ni bu'eessa. Bu'ee jiran jarjaree awwaloo musammaa. Tabbona takka asirratti silaa qaallichi amma nu arrabsi kun Saudi Arabiyaa dhufee cirreeti akka gartee foon lukkuu nyaannutti nyaanna wallahi billahi. Gartee ka xayyaaraan biyyaan bahin dooniidhaan biyyaa baatee dhufte walitti qabee arrabse gadaan ammatti ifiif iftikke abboo namatiin dubbatana yaaqi uummanni maal ta'e yaaqi. Wallahi jawwaala kana wajjin isin darba wallahi billahi. Bu'aasaa yoo ta'e isin raafai si dhageenya. Uummanni kam ta'e yaaqi namatiin dubbatana hayi. Bona hafuura qulqulluu keessa jira sabbona. Hafuura qulqulluu keessa jira obsi. Dabbaan nama Torbaan waan taane guyyaa edenatti akka abbaru iftaan guyyaa dhiifama nu gaafachuu qaba akka ijoollee Saudi Arabiyaatti nu balleeyse isinillee ijoolleen biyya biraa jirtan Itoophiyaa jirtan jeneraal faan ijoolleen hedduu warri gartee dhuftanii ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee ta'aa jirtan galatooma ammatti nuti wanni barbaannu dhiifama nu gaafachuu qofa galatooma. Docarana kennite caalaa. Dubbadu. Obboleeyyan kenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi carana waa dubbadheetiin ni bilaay malee sorry bakka malee jira dabbaat. Ani waa tokko isin jajjabeessu haasofni kiyya kun nama biraatiin ta'u akkuma jedhame biyya Arabaatiif ta'a. Ijoollee biyya Arabaa na dhaggeeffadha. Namni badii ofii amanu ufumaaf gabbayee ana balleessee jedha. Koottuu dhiifama nu gaafadhuun hin barbaachisu. Na dhagaa jirta caalaa? Yaa idageen. Koottuu dhiifama nu gaafadhuun hin barbaachisu. Abbaan ani balleesse jedhu dhiifama gaafata. Ani immoo arraba inni hooleyyii biyya Arabaa jedhe san viidiyoo qofa dalagee dhiifama wanni godhamu hin jiru. Haga inni chaalenjii miliyeena tokko maqaa jedhe saniin qaxxa'ame miskiina sanii nama wayii nama miskiinaaf chaalenjii miliyeena tokko ramadee afaantu na alba'e afaan kiyya santu dogongore dhiifamni bichaan ijoollee biyya Arabaa gahaa miti miliyeena tokko miskiinaaf wafqii godhe kenne jedhe haga horii iyalaaf maafiyaa irratti gad naqesan miskiina nu barbaannu irratti gadi naqutti dhiifamni tokko hin jiru. Ijoolleen biyya biraa waan feete haa taatu ijoolleen biyya Arabaa gadi baatanii namicha kana xireeffatamuu akka inni qabu godhaan. Kana isinii waamichan godha waraabbadha sagalee kan namichoo qotiyyoo foon du'aa nyaachisee ijoolleen nutti tirtirtiisu kun afaaniin viidiyoo dalagee gahaa miti. Chaalenjii miliyeena tokko miskiina irratti gadi dhangalaasee dhiifama goonaaf. Kana ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa na dhagaa. Qotiyyoo kana laalessuu qabna adabatuu qabna. Kudhaadhaan nu arrabse dhaqasibboo kudhaadhaan nu arrabse kuunillee bor nu arrabsa. Yoo kuni adabbii isaan malu waan isa fakkaatu hin fudhatin namichoon qotiyyoon kun hin dhiisina. Kabiraattu nutti alba'a. Afaan bichaan viidiyoo dalaganiin gahaa miti. Dhiifama jechuun gayaa miti. Miliyoona tokko gadi dhangalaasee miskiina irratti gadi naqee ka gandummaa ilaalan ka feemasiin ilaalan miskiinaaf miliyeena tokko gadi naqe ijoolleen biyya Arabaa dhiifama gootiif kanaami jennaan hujii godhanne namicha kana akka simbirri gadaa restoraantiin hin seenne godhuu qabna. Na dhagaa hooleyyiin biyya Arabaa yookaan isin hooleyyiidha. Akka inni nuun jedhe san hooleyyii yoo ta'uun heddan malee araarri wayiin jiru viidiyoon inni dalagee qeebaluun jiru miliyeena tokko investi godhuu qaba miskiina irratti xumuree jira waamicha kiyya ijoollee biyya Arabaatiif yookaan isin hooleeyyiidha. Hooleeyyummaa keenya san fudhannee mana galleeteen yoo gadaan restoraantii miliyeena tokko miskiina irratti gadi hin naqin dhiifamni tokko hin jiru Kingi Kamaal Abdallaa tulitti sitti labse jedhan anatu hujii isa godhata waan dalagu dhiise.
Salaam alaikum xumuree jira. Galatomi. Laal biyya Arabaa teessee waa'ee namicha kanaa dura dhaabbachuun akka Kamaal Abdallaa kana yoo ta'in waa'ee namicha kanaatiif hin deeggaraa waa'ee namicha kanaatiin sappoorti godhaan no ever hin jiru. Si galtee kuni itti xiqqaata Kamaal Abdallaa. Si galtee obboleessi keenya Abaasarri ni bu'eessa. Bu'ee jiraan jarjaree awwaloo musammaa. Sabboona takka asirratti silaa qaallichi amma nu arrabsi kun Suudi Arabiyaa dhufee cirreeti akka gartee foon lukkuu nyaannutti nyaanna wallahi billahi garuu biyya inni jiruutu biyya nuti jirruutu biyya inni jiruu miti malee. Sabboona. Wayye. Akka kootti immoo yoo dhiifamni godhameef dhiifamaan dhumuu wayyuu nama jedhu. Dhiifamaan dhumuu isaa wayyuu. Ifama gaafachuu bira dabree bar birrii ifamas gaafatee birrii TikTokiin bitatu kana miskiina maqaa ijoollee Suudi Arabiyaatiin ergu qabaa jechuun jira bar. Maqaa ijoollee Suudi Arabiyaatii fi maqaa ijoollee biyya Arabaatiin. Si galtee birrii akkanatti gartee feemasoota nyaachisu kana nama jaarraa 20 takkaffaa keessa follower 100 miliyoona lamaan bitatu moo ijoolleen biyya dhaggeeffadhaa dheengadda Anuma biyya Arabaa jiru kun caalaa nuuree ka biyya Arabaa jiru kun dabbal kun caalaa warri munitara qabdan dabbal galcha warri munitara qabdan dabbal deebisa anshamaa kan jiru dabbal deengaddaa kana miidiyaa kanarra waliin jirra dhaggeeffadha miidiyaa kanarra waliin jirra ani abbaa qabeenyaa biyya Suudi Arabiyaati dhaggeeffadhu ani abbaa qabeenyaa biyya Suudi Arabiyaati biyyuma Suudi Arabiyaa kana keessa daddeenyeeti biyyuma Suudi Arabiyaa kana keessa daddeenyeeti hawaasa keenya kacina sansaniif kuma dhibba gumaachine inni eeysa qote gaafsan oromoo yoo ta'e eeysa baasaa seena tiktok bitaanni maaliif hawaasa isaan gargaarin na alkusu ummas sabboonaa kiyya si gargaaruu filis naa kanne shabakaan na jedhadu jira sagaleen giyoos bira jiraata. Hay galatoon ulfaadhu abbaa kiyya fayyaade laali shabakaan kiyya ta'e kanama guutuu ta'e hin beeku har'a Allah walam rabbi beeka wanna ta'e qabte waan gaariidha. Inuu laali amma waa'ee mucaa kana anuma isa kana mucaa iyyatti jaamu dhugaas hin jaamu. Gurbaalee deeyyamu maqaa gurbaalee guutuu bakka namaallee guutuu na because nama namummaa mul'ee nama horii nama godhee nama daa'ima akka dhiiraatti nama namummaa nama balleessin dhugaas hin jaan tokkoffaa nama hin jawun lammaffaa dhiira hin jawun sadaffaa gurbaa hin jawun gurbaa jechuun argetti nama dargaggeessa qaban qabaa guutuu laalacha guutuutu gurbaa jaama kun amma mucaadha daa'ima ijoolleedha baay'ee wallaalu mallee qabna fakkaatan kun yaa mucaadha ijoollee xixiqqoo kan lafa deemu dhugaas hin jaa mucaadha inni laalama mucaan kuni waa'ee isaa xiinxaluu yoo barbaanne haasoo yoo barbaanne step by step 1 2 3 4 goonee adda baasuu ni dandeenya. Amma step ati kaafte kana step bareedaadha. Bajammaraa gizee qabeenya maalati minaamin qabeenyi isaa kun tokkoffaa eessaa dhufe maddi galii isaa maali qabeenya qabu kana eessatti baasee Oromoodhaan gargaare maal godhee dhangatti ever time everyone uumaan jiran faadiinu qullaadha sittis tokkoffaa madda galii isaatu hin beeku. Lammaffaa qabeenyuma isaa kanaahu tiktaak irra barre fooloodhaan barre malee rakkataa fi masgidaan quraana rabbiitiin hin barre. Aisamma qabeenya nama gadaa jaamu isaa masgida jaaru isaa rakkoo uummata cinaaqsan dhageeffatu aboona dhageeffatu xiyya rakkuma uummata baalee rakkoo uummata aarsiidhaa dheengaddaa tagaafa baalee turtee girti aarsiin shirkaa dheengadda rakkataa turte Oromoo Somaalee kitti waa meeqa taa ture hara baalee kanaan dheengaduma ji'a lamaan kana dura guyyaa guyyaa takka nagarre hin agarmaa sinjee hin agarmaa sinjeen maalleen dubartii Dubaay irraa guurame kun maalleen taaptaa fiidhaa dillu kuni maallaqa tiktaa qofarra dhangala'uu jiru sanuu feemasa waggaa 15 Dubaay keessa jiru diimaa araba fakkaatu kasuufa karabaattaa kaayatu kan Masriidha halkanii guyyaa kadhatee maal godhee waggaa 19 moo waggaa 9 guutuu Oromoo irra ba'aa jiru kuni amma tokkoffaa qabeenyaa miti lammaffaa gargaarsaa miti sadaffaa sadaqaallee miti nama birattis rabbi birattis evidensi kabajamoo adeelame hin jiru wanni akkas jedhamu bataam bittaa bituu ka'eeti gurgurtaa akka malee gurguree khasaare amma inni naggaadee maalat naggaadee fooloo bittee khasaarte garuu hanginni fooloo yaadee fi hanginni maallaqa dhangalaasee waliin litu gurbaan kun sijammara abbaa qabeenyaati miti qabeenyaan saban gargaara gannee girraa rakkoo uummataan gargaara gannee girraa naggaadeedhanii bitee naggata sanitu ni khasaare asamma tokko kana naa qabadhu kalamaffaa khasaaraa isaa tana keessatti khasaaraa guruppii khasaare amma akka sabboon hawaasa akkasitti maal abbootii qabeenyaa Oromoo keessaa bara akka Oromootti ganda kam godina kam eessa abbaan qabeenyaa akka jiru beeyna osoo dubbannu abbaa qabeenyaa Oromoo keessaa Mansuur Jamaaliif gurbaa kana agarre nama axira facaafatu nama cuuffatu nama maallaqa dhangalaasu Mansuur Jamaal baay'ee isa irra wayyaadha because Mansuur maalat karaa keessa dhaabbatee ijoollee karaa irraa kophee dhimtu faa Mansuur wata kanaa ture bara
Inni hanga sun goone mucaan kun. Kana nu dhaadheessitanii qoraan nu godhatanii nuti isiniif bobeenyee isinitti wal guddiftanii itti fooloo walii gootanii itti maallaqa maal jechuudha feekii laaf geem anooriidha. Angowada khadage polos doltuf ati mallaqa nyaata hatta dabbal lage wadu ijoollee xiqqoo miti artistiin deengate dhaqee duwwaa deeme bira iddoo qabeeta akka ittiin bitiin uffata artistii sanuu dhaqee fadhu ijoollee beeruut dhaqee fadhu sabboona algadda sabboona hasan algadda asi tokko beeruut keessa dhiira lama qabne jee abdi jirullee TV fatu oromoo fashu beeruut qe'ee dubartii san keessa makiinaa bitate artistii oromoodha isa biraa qullaa kutee beeruut bakka dubartiin girtutti makiinaa bitate. Inni garuu maal makiinaa ishee dichaa dhageeffatu dabbal makiinaa ishee kaafaa bitaniiti sheedicha salphisanii immimaan irraachisuu dide sheedichaas makiinaa bitaniifiti makiinaa irraa deeffatan qabeenya isaa kana abboleessu qabeenya kam qabu kana qabeenya isaa asumatti nuti si dabala dhageeffatu beeruuti moo bahareen bakki girtu sun dhageeffadhu birri Itoophiyaa kuma dhibba lama baaseeti akka nama dalagaa deemutti Fiza dalagaa fiza reefi gaalaa harka kaa'ee Dubaay geessee qabeenya isaatti hin beeksifate gurbaan kun. Makiinaan binneef kopheen binneef achirraa makiinaarra kaayanii achirraa bahareen itti erganii bahareen itti golleen makiinaa bitteef haa galatu itti golleen bahareen. Dabbal wata kaasi dabala ammas namni kuma dhibba shan inni tiktok itti wal qoy gwaabure. Carraanu kuma takka dubbata. Kuma dhibba shan kakafalee foloo goosiseefis namuma reefi gaalaa tiisu ture kanas hubadha asliin dur reefi gaalaa tiisu ture kanas hin dagatina itti fufa. Waan bareedaa qorataa kiyya kun waan guddaa anuu galmantii su jira waan rakkoon qabu kun sigalee kun waan bareedaa innumaan mataan isaa gaalatti isa bakka tana ga'e ni kijiba malee gaafa dura Dubaay dhaqu galmatti isaa ture reemotu isaa ture innis eenyuun keenyaa qaba abbaan qabeenyaa fete guddaan fete dura achirraa ol ka'e reetii sun alayhi salaatu wassalaam al-tariiqu rasuul karaa ergamaa rabbiiti bar reetii sun faham walamaa faham sigalee karaa ambiyaa irra jaalaa uummata rabbiin dekkii karaa nabii Muhammad bar reetii Naddo wali guurratee naddo gartee cikaatti waan biraatti itti dalagaa bakka tan ga'e jalaa fuunteenyu. Olbasa waa'ee godhaa ijoollee Dubaay olbasa rakkoon qabu fida. Albergo dalagaa turanii jalqaba irratti gaafa jalqaba eegalu bara 2018 Albergo jalqaban jaanii kun amma ijoolleen Sirii Suudaan ijoollee hojjechiisee jechaadha. Ijoollee teema'ee fixe jechaadha. Waan isin hojjette harkaa saamee fixe jechaadha. Waan isin hojjette harkaa saamee fixe ofii isaatiif uummanni dhaattee deebi'aa jira namichi. Namichi. Shabakaan qabu Alfredoon. Arafaattu noosota Arafaattu dhugaati moo nama biraati Arafaat. Qabeenyuma sana yoo deemni fuudhee Suudaanii mana keessatti qallaba jettee warri akka jettee gadi baatee hin teetti. Suudaan. Kan qabu qorataa sabboona wanti isin gochuu qabdan afaan qofaan dubbanne osoo hoolota ta'uu keenya tiktokii qubnee agarsiisuudha laa wanti isin himuun. Yoo isin danda'ame haala kanatti xiyyeeffadha. Wanti biraatu. Arafaattu noo Arafaattu hin tami Arafaattami. Nagaisan. Amma turte mudirra turte. Bo? Yes. Na nagaisan moo na nagaisan? Dhaggeeffadha mali boddu. Arafaat sabaati dhaggeeffadha. Amma la qaalicha kana dhaggeeffadha. Gabbee ummata Saudi Arabiyaa ummata biyya Arabaa kan dhiifamu gaafa taanaan tarkaanfii cululuqaa rafrachuun dirqamata. Tarkaanfii keessa deebiin qabne dhaggeeffadha. Lal ijoolleen biyya Arabaa akkuma fooloo gootee nama guddiftan akkuma sagalee taatanii nama beeksiftan akkuma viidiyoo namaa sheer gootee nama kana beeksiftanitti gaafa namni gabbee maqaa keessan kaasee isin arrabse likkii jala deebisuun dirqama keenya. Likkii deebisuu qofaa miti miidiyaa har'a balleessuu danda'u. Saniin booda namni maqaa kan kee ol deem hoolota biyya Arabaa jedhee lamuu maqaa kan kee namni jedhamu jira. Dhugaa sitti himan. Asliin mataa isaatiif ifii ragatee nuti isaa isa raganne malee dhimma maal irraa qabna nuti birri fooloo goone akka asliin nyaatuuf dhayinee fooloo goone jechuudha. Kun mootummaa qabu dhimma gartee dhuunfaati jechuudha. Wanni sirreeffachuu qabdanii mootummaa Suudiitis ni arrabse hoolaa jee mootummaa Suudii guddaa mootummaa qabeenya tiriliyoonaan qabu uummata Suudii qabu. Tiraansferti godha afaan kana jijjiira karaa baala waan kana mootummaa Suudii Arabiyaatiif hoolaa jee arrabse. Ni himatamuu ni danda'a. Waan kana subadda. Mootummaa Suudii
mootummaa Suudiitis hoolaa jeetee arrabse. Kanaa asii tiraansleet gootanii afaan Arabaatiin namoonni afaan Arabaa dandeessan. Hoolaa biyya Arabaa jee. Hoolaa biyya Arabaa